Akkam jirtan hordoftoota teenya nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u isiniin jedha. Mee har'a ammoo viidiyoo gabaabduu takka qabadhee isiniif dhufee jira. Na hordoftan jechuudha. Viidiyoon tuni warra daataadhaan moobaayila keessan irratti fayyadamtaniif furmaata ajaa'ibaa isiniif taati. Fakkeenyaaf aappilikeeshiniiwwan hedduu moobaayila keenya irra jira. Isaan kunniin hundi isaanii yeroo nuti daataa keenya bannutti maallaqa keenya dafee dafee nyaatee nu rakkisa. Kanaaf jechuudha warri haala kanaan rakkachaa jirtan gabaabumatti jechuudha viidiyoo tana hanga dhumaatti hordofuudhaan furmaata waaraa furmaata ajaa'ibaa moobaayilii keessan irratti fakkeenyaaf aappilikeeshinii keessan ka barbaaddan as keessaa itti fayyadamtanii kaan ofirraa koontirool gootanii ofirraa cuftanii akka itti fayyadamuu dandeessan karaa gabaabatti mala ajaa'ibaatu jira. Kanaaf viidiyoo tana hanga xumuraatti na hordoftan jechuudha. Akkasumas immoo namoonni YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan akka maatii taatan isin gaafanna. Taanitti gara hojiitti seennaa na hordofaa. Egaa hordoftoota teenya kunoo akkuma argaa jirtan jechuudha aappilikeeshiniin moobaayilii kiyya irratti fuula moobaayilii kiyya irra kan irratti argitan hedduudha jechuudha. Kanaaf aappiiwwan kanneen ka barbaade keessaa koontirool godhee kaan immootu ka ofii barbaade filadhee itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Kanaaf akkas godhuuf maal gootanii pileestoorii keessa seenuudhaan aappilikeeshinii tana daawulood gootu daataa aayist jedhamtan kunoo isii tana jechuudha. Kanaaf ka itti marsitan jechuudha. Kanaaf aappilikeeshiniin tuni waan ajaa'ibaati. Maal gooti guutumaan guututtuu aappii kenna ka asirra jiru kana guutumaan guututti bakka tokkotti walitti qabdee ka barbaanne keessaa gabaabamatti itti fayyadamnee kaan akka dhiifnu gooti jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo anama moobaayila kiyya irratti isin agarsiisa jechuudha. Na hordofaa. Kunoo akkuma argaa jirtan daataa isii buusee asirraa qaba waan ta'eef kunoo yeroo takka kilik gadi godha. Sana booda haala argaa jirtan kana na dhufte jechuudha. Kanaaf jechuudha on ofii isaa kana akkuma argaa jirtan jechuudha. Isii tana gamanatti leefna tagoma gubbaarra jirtu tana kunoo jechuudha. Isii tana isii argaa jirtan tana jechuudha. Gamanatti on goona jechuudha. Kunoo haala kanaan jechuudha. Sana booda erga akkana goonee booda gabaabamatti jechuudha keessa seennee jira hojjetee jira jechuudha. Magariisa ifee jira erga magariisa gama gubbaatti irratti ifee dalagee jechuudha gabaabamatti jechuudha moobaayila keenya irratti jechuudha. Kanaaf maal goona gama olaanuu gubbaarratti jechuudha kunoo isii tana jechuudha koontiroolii tana jechuudha. Isii tana irratti gamana deebina jechuudha koontirool goona. Sana booda haala argaa jirtan kanaan aappilikeeshiniiwwan moobaayila keenya irra jiru walitti qabee kunoo akka ofii barbaannetti akka ajajannutti karaa nuuf banee jira jechuudha. Kanaaf kunoo ka itti fayyadamuu barbaanne bannee on goone ka ofirraa cufuu barbaanne immoo akka of goonu karaa gabaabamatti daataa keenya haala salphaa ta'een akka nuuf qusatu godha jechuudha. Kanaaf jechuudha kunoo akkuma argaa jirtan ka barbaannetti fayyadamuu dandeenya. Aappilikeeshiniin kun vershiniin isaa xiqqaadha. Kanaaf akkasuma immoo raamiin isaa baay'ee moobaayila keenya hin cinqu jechuudha. Kanaaf jechuudha kana malees immoo gama gadhaanu irratti jechuudha siistam ka jedhamu jira. Aappilikeeshiniin uumama moobaayila kanarra jiru jechuudha siistamii jedhama. Siistamiin kun cufuun isaa cufanii ofirraa dhaabuun isaa nama rakkisa jechuudha. Kanaaf garuu aappilikeeshinii kanarratti haala salphaa ta'een siistamiiwwan kanneenis kunoo kunniin siistamiiwwan moobaayila irra uumamaan jiru jechuudha. Isaan kanneenis bilookdi godhuu dandeenya jechuudha karaa salphaatti jechuudha yoo maallaqa keenya gama isaatiin nyaatee nu rakkisa jechuudha. Kan biraa immoo aappiiwwan yeroo hedduu itti fayyadamnu keessaa moobaayila keenya irratti pileestoorii, waatsaappii, iimoo, teelegiraamii fi akkasuma aappilikeeshiniiwwan akka feesbuukii fi kan birootis hedduu moobaayila keenya irratti itti fayyadamna jechuudha. Isaan kunniin immoo maallaqa keenya fudhachuudhaan warra beekaman keessa jechuudha. Kanaaf mee aappiiwwan itti barbaannu ta'ee kan itti hin barbaanne kan balleessuu qabnu immoo moobaayila keenya irraa guutumaan guutuu kan itti hin fayyadamne kan daawulood goonee asirraa qabnu ta'e balleessutu filatama jechuudha. Kan asirra jiru immootu kan itti fayyadamne kan akkanumaan taa'u yoo jiraate isaas ofirraa cufna jechuudha. Kan yeroodhaaf itti fayyadamuu hin barbaannes ofirraa cufna. Kanaaf jechuudha hangam takka aappiin kun akkamitti akka hidhuu danda'uu fi akkamitti akka ofirraa dhaabuu danda'uu fi akkamitti akka inni hojiin isaa mirkanaa'e mee as keessaa aappilikeeshiniiwwan muraasa cufee isin agarsiisa jechuudha. Mee fakkeenyaaf feesbuukii laayitii kana cufee isin agarsiisa jechuudha. Amma banaa jira cufee isin agarsiisa mee kunoo amma fakkeenyaaf cufee jira. Mee bilookdi godhee jira as keessaa bahee kunoo akkuma argaa jirtan kunoo feesbuukii laayitii kana mee banee ilaala jechuudha. Ni dalagaa mee hin dalagaaf hin dalaguu isaan ilaalla jechuudha. Kunoo yeroo ammaan kanatti cufaa jira jechuudha. Ofirraa cufee jira asirratti amma hin banu jechuudha. Daataan kiyya kunoo gubbaan banaa jira. Garuu inni hin banu jechuudha. Hidhamee jira bilookdi ta'ee jira jechuudha. Kanaaf maallaqa kiyya nyaatu hin danda'u jechuudha. Gama keessatti baakgiraawundii fi gubbaarratti illee jechuudha. Kanaaf mee amma immoo gama keessatti deebi'ee bakka inni irraa hidhaa itti jiru sanirraa hiikee ilaalla jechuudha. Bakka inni itti bilookdi ta'e irraa baafnee ilaalla jechuudha.
Kanaaf jechuudha bu'aa isaa hangam akka inni appilikeeshinii kana hidhuu danda'u yookaan immoo nurraa cufuu danda'u karaa gabaabatti arguu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf kunoo asitti hidhaa jira jechuudha. Feesbuukiin bakka kanatti hidhaa jira jechuudha. Mee hidhaa kanarraa bilookii kanarraa baasee gabaabatti ilaalla jechuudha. Kunoo bilookiin bakka tana jechuudha. Isii tana kunoo amma irraa baasee jira jechuudha. Kanaaf jechuudha mee gama keessatti deebinee amma mootu feesbuukii kenna bannee ilaalla jechuudha. Mee kunoo haaluma argaa jirtan kanatti gabaabatti hangana takka faayidaa qaba jechuudha. Feesbuukiin kenna akka gaariitti dalagee jira jechuudha. Kunoo ammas immoo mee gama keessatti deebinee jechuudha. Mee yuutuubiis irraa hiinee akkasumatti ilaalla jechuudha. Yuutuubiin yeroo ammaan kanatti kunoo haala argaa jirtan kana jechuudha. Yuutuubiin kunoo yuutuubiin yeroo ammaan kanatti akka gaariitti dalagaa jira jechuudha. Kanaaf jechuudha mee gama keessatti immoo hiinee ilaalla jechuudha. Yeroo ammaan kanatti jechuudha. Mee kunoo amma yuutuubiin kiyya bakka argitan kana jira. Kunoo bakka argitan tana jira. Isii tana bilookdi godhee ilaalame jechuudha. Kanaaf jechuudha mee amma kunoo hidhee jira jechuudha. Kunoo gama keessatti yoo deebinee ilaalle yuutuubii kiyyarratti kilik godhee isin agarsiisa jechuudha. Haala salphaatti jechuudha. Kunoo gama gubbaatti irratti amma hin banu jechuudha. Gabaabatti jechuudha. Feeldi jedha hin banu kun amma. Kana jechuun kontirooliin kenna akka ajaa'ibatti parsantii dhibbatti hidhuu danda'a jechuudha. Appilikeeshiniin asirratti walitti qabame kun guutumaan guututtuu hidhamee qutixxirii keenya jala ooluu danda'a jechuudha. Guutumatti jechuudha. Kanaaf kunoo kana hunda karaa gabaabatti ofirraa hiinee itti fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf moobaayilii keenyarra appilikeeshinii 10 jiraachuu danda'a. Kanneen keessaa appilikeeshinii 10 bilookdi goonee yookaan gama keessatti baakgiraawundii isaa ofirraa cufnee jechuudha. Appilikeeshinii kanaan appilikeeshinii 3 yookaan 2tti yoo fayyadamne yoo xiqqaate parsantii walakkaa ol jechuudha. Maallaqa keenya akka duraatti nu qusachuu danda'a jechuudha. Yeroo barbaannetti ofirraa hiinee yeroo barbaanne irraa baasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf appilikeeshinii kana itti fayyadamtanii agartan ajaa'iba jettan jechuudha. Kanaaf jechuudha hordoftoota teenya xumuree jira. Akkasumas immoo akka itti gammaddan barnoota isaatti akka itti gammaddan abdiin qaba jechuudha. Kana malees immoo itti fayyadamtanii agartan haala gaariidhaan nu galateeffattu. Kanaaf jechuudha warri YouTube chaanalii keenyaaf haaraa taatan subscribe godhuudhaan maatii akka taatan isin gaafanne jechuudha. Kanaaf yeroo biraa walitti deebinaa ammaaf nagaa nu taatanii galatoomaa isin jedha waan hordoftaniif.